Haacaaluu nama dhugaadhaaf qabsaa'aa ture. Nama jaallatamaa dha jechuun waan ani Haacaaluu jedhee sun jiru baay'ee Haacaaluun anaaf waan hundumarraa caalaa baay'ee jaalladha jechuudha. Ani duusatti gaddu maaliif seenaa kaa'ee darbee. Akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattootaa fi hordoftoota maatii Oromiyaa Nation har'aan tana qophii addaa takka qabadhee isin dhufeen jira. Qophiin tun qophii maalii yoo jettan ergaa obboleessi Haacaaluudha. Ergaa ajaa'ibaa dabarsee jira. Dhaamsa addaa takka dabarfatee jira. Karaa miidiyaatiin karaa sooshaal miidiyaa fuula feesbuukii Haacaaluu Hundeessaa jedhamurraan ganama kana ammaan tana ergaa ajaa'ibaa takka dabarfatee jira. Ergaa kana kan isiniif qoodu ta'a. Dabalataan ammoo viidiyoo takka tan Miciyoon takka Argaa Salamoon tan jedhamtu tan suuraa kaasuudhaan beekamtu suuraa Haacaaluu Hundeessaa kaasuudhaan FIB'n gara mana isaanii deemanii isii dubbisanii turanii hedduu takka boossee maatii fi warroottan isii jara isii dubbisuu dhufe hunda boossessee kan isiniif qabadhee dhufee jiru ta'a. Viidiyoo kana kan isiniif qoodu ta'a. Ergaa kanaas kan isiniif dabarsu ta'a. Hanga xumuraattiin hordofuu hin dagatina. Warroottan haaraa taatan chaanala kanaaf Oromiyaa Nation subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalamaan isiniin ja'a. Viidiyoo kana akkuma baratame laayik taasisuu hin dagatina. Hanga xumuraattiin hordofaan affeerraa kan kabajaati. Egaa akkuma beekamu albamii Haacaaluu Hundeessaa sadaffaa maal mallisaa jedhu ilaalchisee ibsa miidiyaaf kennamee jira. Artisti jaallatamaa fi beekamaa Haacaaluu Hundeessaa albamii isaa otoo lubbuun jiruu hojjetee walitti qabuudhaan maatii fi hiriyoonni isaa guyyaa yaadannoo ajjeefamuu isaa waliin wal qabsiisuun uummataaf akka ifa ta'u murteessan. Artisti Haacaaluun dargaggeessa lafaa dhufaa aartii Oromoo keessatti dhiibbaa olaanaa uumuu danda'ee fi seenaa qabsoo Oromoo keessatti gumaacha olaanaa qabudha. Aartisti qaalii kana erga of biraa dhabne waggaan tokko lakkaa'ameera. Haacaaluun walleelee isaa miidhagoo walaloowwan ergaa gurguddaa qaban yeedaloo akka dammaan mi'aawuu fi sagalee isaa kilooleen uummata isaa biraan gahaa tureera. Haacaaluun yeroo lubbuun jiru albamii guutuu lamaa fi sirboota qeenxee hedduu hojjeteera. Albamiin isaa takkaffaa Sanyii Mootii jedhu walleelee 12 kan of keessaa qabu yoo ta'u, walleeleen kunneen aadaa, duudhaa, afaanii fi seenaa Oromoo irratti xiyyeeffatu turan. Albamii isaa lammaffaa Waa'ee Keenyaa jedhuunis walleelee 12 gurratti mi'aawanii fi aadaa Oromoo daran calaqqisiisan akkasumas jiruu fi jireenya uummata keenyaa rukuttaa muuziqaa godinaalee hedduu hammate nuuf gumaacheera. Albamoota kana malees walleelee qeenxee haala uummatni Oromoo keessa ture agarsiisan kan akka maasaan gamaa lafa hin baatu, maalaan jiraa fi jirraa gurra uummataan gaheera. Haacaaluu seenaa keessatti kan isa hin irraanfachiisne ammoo bara rakkoo uummatni keenya mootummaa wayyaanee wajjin morma wal qabee ture uummata keenya naannoo Somaalee irraa buqqa'an sababeeffachuun konsartii qophaa'e irratti onnee guutuudhaan gootummaan gidiraa uummata isaa geerarsa ajaa'ibaan samii fi dachii raase. Geerarsi isaa jirtuu jedhu gidiraa uummataa kan ibse qofa osoo hin taane uummatni gidiraa isaa akka obbaafatu kallattii qabsoos kan akeeke kan yoomuu hin dagatamne ture. Haacaaluun jaalala uummata isaa otoo dhamdhamee hin quufin fuulduraaf waltajjii addunyaa irratti sagalee saba isaa ta'uu otoo danda'u waxabajjii 29 bara 2020 magaalaa Finfinneetti gara jabinaan ajjeefame. Egaa Haacaaluun yeroo lubbuun isaa turte gammachuu uummata isaatiif jecha albamii haaraa hojjechaa tureera. Hojiilee isaa kana maatii fi hiriyootni isaa bakka inni jiru hundumaa walitti qabuudhaan waggaa tokkoof erga irratti hojjetanii booda kunoo yaadannoo guyyaa lubbuun isaa dabarteef akka qaqqabu taasisaniiru. Albamiin haaraa Haacaaluun hojjete sadaffaan mata dureen maal mallisaa jedhuun walleelee 14 kan qabu yoo ta'u, dhimmoota Oromummaa, jaalala, gootummaa hawaasummaa, jaalala maatii, haadha warraa fi daa'ima kan kana fakkaatan keessatti kan hammatedha. Albamiin kun CD'dhaan gabaatti dhiyaachuuf qophaa'eera. Biyya keessatti CD'n gara walakkaa miliyoonaa yookaan ammoo 500,000 dhiyaatu qophaa'eera. Biyyoota alaatti immoo onlaayinii gama Amazon, iTunes, Spotify fi kan kana fakkaatan irratti gurguruuf qophaa'eera. Kana malees hojiilee Haacaaluu uummata biraan ga'uu fi kallattii odeeffannoo madda tokko irra taasisuuf akkasumas galii achirraa argamu irraa maatiin akka fayyadamuuf yaadamee toorri miidiyaalee hawaasaa
garagaraa banamee hojiitti seenameera. Isaan keessaa yeroo ammaa fuula Feesbuukii fi yuutuubiin maqaa isaan banamee fi maatiin hogganamu hojiirra ooleera. Warreen hafanis dhiyootti ummataaf beeksifna. Ummanni keenya biyya keessaa fi biyya alaa jirtan jaallattoonnii fi leellistoonni goota kanaa hojiilee isaa haala gaariin hojjetame kana CD orjinaala bituun warri toora intarneetii fayyadamtanis achirraa qofa bittanii dhageeffachuun amanamummaa Hacaaluuf qabdan akka agarsiiftan maatiin isin hubachiisa. Albamiin Hacaaluu sadaffaa biyya keessatti guyyaa wixxataa irraa eegalee godinaalee Oromiyaa, Finfinnee fi naannolee biraatti raabsuuf qophii xumureera. CD Hacaaluu haaraa sadaffaa kana karaa seeraan alaa namootni irraa fayyadamuuf socho'an yoo argitan eeruu kennuu fi qaamolee seeraatti himuu hin dagatinaa. Adaraa jenna. Eebbi albamii Hacaaluu maal mallisaa fi yaadannoon waggaa tokkoffaa ajjeefamuu isaa wixxata dhufu waxabajjii 28 bara 2021 sagantaa guddaan bakka keessummootni kabajaa maatii fi jaallattoonni isaa argamanitti Finfinnee hoteela Skylight keessatti ni gaggeeffama. Koree eebba albamii Hacaaluu fi maatii irraa. Eegaa sagantaan inni jalqabaa kana fakkaata. Inni lammaffaa immoo michiyyoo fuula duratti viidiyoo irratti argitan kun Argeeraa Salamoon jedhamti. Suuraalee gosa gosaa kaasuudhaan kan beekamtu isiin FIBdhaan gara mana isaanii FIB'n gara mana isaanii deemuudhaan interview isii godhee gaaffii isii gaafateen suuraalee ati garagaraa kaasuudhaan beekamta. Suuraa ati kaaftee keessaa kamtu siif adda jechuudhaan gaafatee jira. Warri FIBdhaa erga gaafateen booda isiin kannaaf addaa suuraa Hacaaluuti jechuudhaan boossee nama hedduu boossistee maatii fi warroottan isii gaafachuu dhufan FIB warra FIBdhaa hunda isii boossistee jirti. Egaa akkuma beekamu torbeen kun torbee yaadannoo Hacaaluu Hundeessaati. Sooshaal miidiyaa garagaraa irratti suuraalee isaatii fi albamii isaa maal mallisaa kan jedhu akka dhufaa jiru beeksisuudhaa fi yaadannoo isaa kan waxabajjii 28 bara 2021 yaadannoo isaa kan gaggeeffamuuf deemu irratti suuraalee fi yookiin ammoo viidiyooleen isaa tan garagaraa baate sooshaal miidiyaa irratti maxxanfamaa jirti. Egaa kanumaafuu warraan tanaanis viidiyoo tana qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Viidiyoo michiyyoo tana daawwannee kan walitti deebinu ta'a. Viidiyoo waliin turtii gaarii. Adda kan ta'e Hacaaluudha. Hacaaluu Hundeessaa. Tole kana akkamitti maal gootee akkasitti keessa dhuguma yoo Hacaaluu Hacaaluun utuma dura lubbuudhaan jiru moo erga Hacaaluun boqotee kana kaaste? Egaa boqotee hin kaasee jechuun artistii baay'ee jaallatudha. Ana qofa otoo hin ta'in uummanni kamillee baay'ee kan jaallatudha. Obboleessi keenya Hacaaluun gootni keenya Hacaaluun Hacaaluu kanaan dura kaasuudhaaf na yaalaa waraqaa kan biraa irratti jechuun amma ka'ee yeroo gaafa ogummaa fakkii kana baradhee yeroon guddadhuufa fakkii kana dhaqee harkattiin kennaa kan jedhu yaadichi. Garuu kun anaaf qofa otoo hin ta'in ijoollee kootti kan dadduudha jedhee yaada. Maaliif Hacaaluun nama dhugaadhaaf qabsaa'aa ture, nama jaallatamaadha jechuun waan ani Hacaaluu jedhee sun jiru baay'ee Hacaaluun anaaf waan hundumarraa caalaa baay'ee jaalladha jechuudha. Ani duusatti hin gaddu maaliif seenaa kaa'ee darbee jira. Seenaan kun immoo anaaf qofa otoo hin ta'in ijoollee kan biraatiif fakkeenya ta'uu danda'a jedhee yaada. Egaa kabajamtootaa fi daawwattootaa fi hordoftoota maatii Oromiyaa Neeshin waan hanga dhumaatti na daawwattaniif galata guddaa qabdu. Warroottan chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe godhuudhaan maatii chaanala keenyaatti dabalamaa. Warroottan haareen ta'an ammoo viidiyoo kana like taasisuu hin dagatinaan isiniin jaa. Hanga qophii biraatan isin jaallattaniin isiniif deebi'utti nagaan naaf tura.